Egaan akkam jettan hordoftoota keenya viidiyoo kana keessatti kan nuti waliin ilaallu feesbuukii keessan aad fireendii irraa gara foolootti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan kan waliin ilaalludha. Jalqaba irratti feesbuukii keessan jalatti seentu bakka piroofaayilii erga dhaqxanii fakkeenyaaf feesbuukiin kun aad fireendii qofaan namni aad isin gochuu waan danda'uuf akkaataa gara foolootti yookaan gara peejiitti deeffachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti sararaan tuqaa sadamu edit piroofaayil bakka jedhu bakka kanaan ni tuyxu jechuu edit piroofaayilii asirra jira. Bakka sararaan tuqaa san ni tuyxu as keessaa kan isin filattan turn on professional mode bakka jedhu jala kanarra jira. Isa kana ni tuyxu jechuudha. Turn on professional mode jedha yeroo tokkoof ni tuyxu jechuudha. Eegasii booda bakka turn on jedhu kana al takkaaf ni tuyxu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii fida. Turn on professional mode jedha. Haala kanaan isiniif banamee jira jechuudha. Ammaan tan gara peejiitti isiniif deebi'aara yookaan namni fooloo qofa isin godha aad fireendii kadhu hin jiru jechuudha. Fooloo deebi'ee jira gara peejii isiniif deebi'ee jira jechuudha. Feesbuukiin keessan kun haala kanaan gara peejiitti isiniif deebi'ee jira. Siistama kana itti fayyadama irraa akka barattan abdii qabna. Hanga viidiyoo biraatti waliin deebinu nagaan tura isinii jira. Galatooma laayik gochuun dagatina, fooloos gochuun dagatina. Nagaan tura.